Harka fuune akkam jirtu anaa dhufu kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Kun torbaanitti al tokko Rift Valley Entertainmentiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagantaa keenya idilee jechaa fi jechamoota Oromoo Arsiiti. Qophii kanaan jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii dagatamanii fi dagatamaa jiran irratti xiyyeeffanna. Saganticha qopheessuun isin faana kan turu ana Maanoo Waayyuuti. Gama ogummaa teknikaatiin Mubaarak Amaanoo nu faana jiraati. Haga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana haa ta'u. Jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii. Alalaala yookiin immoo alalaalti yoo jedhani Arsii biratti ni sagaaggalaa jechuudha. Ni sagaagala yookiin ni sagaagalti yookiin ammoo nama biraa bira deemaa yookiin immoo dubartii biraa bira deemaa jechuudha. Arsii biratti ariisaa geettee ariisaa geette yookiin ariisaa ga'e yoo jedhani tola fuudhuu yookiin immoo tola fuudhuu yookiin immoo rimaa fuudhuu geettee jechuudha. Tola fuudhuu yookiin rimaa fuudhuu geettee jechuudha. Yeroo baay'ee jecha kana beeyladoota yookiin immoo beeyladoota yookiin immoo horiidhaaf fayyadamna jechuudha. Ariisaa gahee yookiin immoo ariisaa geettee yoo jedhanii tola fuudhuu geettee yookiin immoo rimaa fuudhuu geettee jechuudha. Arsii biratti arraba dheerata. Arraba dheerata yookiin immoo arraba dheeratti yoo jedhanii humnaa ol nama arrabsaa jechuudha. Arraba dheerata yookiin immoo dheeratti. Arraba dheerata yookiin immoo arraba dheeratti jechuun humnaa ol nama arrabsaa yookiin humnaa ol nama arrabsitii jechuudha. Humnaa ol nama arrabsa. Humnaa ol nama arrabsa yookiin immoo nama arrabsitii jechuudha. Arsii biratti arraba hin qabu yoo jedhani dubbii hin danda'u yookiin dubbii hin dandeettu jechuudha. Arraba hin qabu. Hin qabu yookiin immoo arraba hin qabdu yoo jedhan dubbii hin danda'u yookiin immoo dubbii hin dandeettu jechuudha. dubbii hin danda'u yookiin immoo hin dandeettu.
dubbii hin danda'u yookiin immoo dubbii hin dandeettu jechuudha. Arsii biratti arraba sareetii yoo jedhani Arsii biratti arraba sareeti. Arraba sareeti yoo jedhanii haphiidha jechuudha. Haphii baay'ee haphiidha jechuudha. Arraba sareeti. Buddeenni isaa yookiin buddeenni isiin tolchitu arraba sareeti yoo jedhanii baay'ee haphiidha jechuudha. Arsii biratti awwaara kaase. Awwaara kaase yookiin immoo kaaftes jechuu dandeenya. Saala dubartiitiif fayyadamuu yoo barbaanne jechuudha. Awwaara kaase yookiin immoo awwaara kaafte yoo jenne fiigee yookiin immoo fiige yookiin fiidde yookiin immoo dheesse jechuus ni ta'a. Dheesse yookiin dheessite. Dheessite jechuudha. Darbee fiige yookiin fiiddeen kun baccallates hin jedhama. Fiigicha baccallate yoo jedhan fiigichaan dheesse jechuudha. Kanaaf jechootuma baay'ee dagatamaa jiran irratti xiyyeeffataa jirra. Egaa qophiin har'aaf isin qopheessine kana fakkaata. Torbaan sagantaa itti aanuun deebinee haga wal arginutti torbaan nagaa isiniif haa ta'u jenna. Fayyaa ta'a.